Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaallu displacement kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. You know that distance is the total length of the path taken in going from the initial position to final position. Egaa asirratti bakka kana kaatanii bakka kana gahuudhaaf dheerinni ni jira. Dheerinni walii galaa ni jira jechuudha. Dheerina kanaan maal jettuun distance jettuun jechuudha. Distance ta'a. Dheerinni kana gidduu jiru maal ta'a? Total length kana gidduu jiru maal ta'a jechuudha? Distance dha. Distance jedhama. Distance is scalar. Distance maal scalar dha jechuudha. But the difference between the initial and the final position vector of a body is called displacement. Asirratti gaa maal jenneera? Asii kaanii bakka kanaa kaanii as gahuudhaaf maal jenneera? Dheerinni ni jira. Dheerina kanaan maal jenneera? Dheerina kanaan total length jechuudha. Total length isaa maal jenneera? Distance jenneera. Kanaafuu asirratti immoo but the difference between the initial and the final position vector of a body is called displacement. Asii ka'ee immoo egaa kana immoo jechuudha. Asii ka'ee initial position irraa ka'ee final position irraa inni ka'u kun kallattii faana yeroo ibsitan jechuudha. Maal ta'a? Displacement ta'a jechuudha. Displacement ta'a. Basically, displacement is the short distance between the two positions and has a certain direction. Asirraa laaluu dandeessu. Asirratti bakki kun bakka ka'umsaati. Kun immoo bakka xumuraati jechuudha. Egaa isin asirraa kaatanii as gahuudhaaf hiriyyaan keessan amma fakkeenyaaf hiriyyaan kee tokko asii ka'ee distaansii fi displacement adda baafachuuf gaama kan inni isinitti himaa jiru. Asii ka'ee hiriyyaan kee tokko asii ka'ee akkasiin deemuudhaan daandii kanarra deemuudhaan as ga'e. Ati immoo asii kaatee kallattiidhaan maal goote? As kallattiidhaan akkasiin dhufte jechuudha. Daandii kanarra deemteet. Distaansiin isa kam ta'a? Distaansiin isa kana ta'e jechuudha. Total length kana. Totalii isa kana. Displacement immoo maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Displacement immoo isa irra deemte kana ta'a jechuudha. Ifa isinii gochaan deema. Olaa deebinu. Maal jedha? Basically, displacement is short distance between the two positions and has a certain direction. Maal jedha? Displacement maanni short distance. Daandii isa gabaabaa jechuudha. Displacementiin daandii isa gabaabaadha. Distaansiin immoo isa dheeraadha jechuudha. Daandii isa dheeraadha. Displacementiin maanni? Displacementiin vector quantity dha. Vector quantity dha jechuudha. Kana jechuun directionii faana kan ibsamudha. Displacementiin jechuudha. Maal jedha? Has a certain direction. Akkuma argitan directionii faana ibsama jechuudha. Displacementiin. This displacement is a vector quantity. Displacement maal? Vector quantity dha. Vector quantity dha. Kallattii faana ibsamuudha qaba jechuudha. Displacement. In figure 2.1, distance is the length of dashed line, while displacement is a straight line distance from the starting point to the end point. Egaa asirratti displacementiin isa kam jechuudha? Ishii kana daandii ishii gabaabduu kana jechuudha. Starting point fi ending point kana gidduu jiru jechuudha. Inni maanni? Displacementidha. Daandii inni kun immoo maal? Distance dha jechuudha. Waa'ee distaansii fi displacement adda baafachuuf fakkeenyaaf fudhanne
atileetonni yeroo fiigan jechuudha maal godhu? Istaadiyeemiitti ni marsu miti marsuudhaan. Fakkeenyaaf meetira 800 yoo fudhatan marsaa meeqa naanna'u? Marsaa 2 naanna'u. Marsaan tokkichi meetira 400 marsaa 2 yeroo naanna'an 800. Kanaafuu asirratti egaa atileetiin tokko asii ka'uudhaan yeroo marsaa tokko yeroo naanna'u meetira meeqa kan inni fiige jechuudha? Meetira 400. Marsaa 2 yeroo fiigu immoo meetira meeqa? Meetira 800 ta'a jechuudha. Marsaa lammataa yeroo fiigu meetira 800 ta'a. Egaa bakka kanaa ka'ee bakka kanatti yeroo deebi'u displacement isaa maal ta'a? Displacement isaa 0 ta'a. Displacement isaa. Distaansiin isaa meeqa ta'a? Distaansiin isaa immoo yeroo marsaa tokko naanna'u distaansiin isaa 400 ta'a. Yeroo marsaa 2 naanna'u meeqa ta'a? 800 ta'a. Asii naanna'ee as yeroo ga'u marsaa lamaanuu yeroo naanna'u egaa distaansiin isaa meeqa? 800 ta'a. Displacement isaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Displacementii fi distaansii akkasitti adda baafadha. Kabira wanti isin hubachuu qabdan maali? Distaansii fi displacementiin yeroo kami kan isaan wal qixa ta'uu danda'an? Yeroo kamidha jechuudha? Yeroo straight line'iiti jechuudha kan isaan wal qixa ta'uu danda'an. Fakkeenyaaf asii kaatanii as ga'uudhaaf poointii kanaa kaatanii poointii kana bira ga'uudhaaf asii kaatanii jechuudha. Daandiin kun straight line yoo ta'e distaansiinis displacementiinis wal qixa jechuudha yeroo kana. Fakkeenyaaf 50 meetira yoo ta'e fageenya kana gidduu jiru daandiin kun immoo daandii straight line yoo ta'e distaansiinis 50 meetira displacementiinis 50 meetira. Garuu yeroo kana egaa displacementiin maal faana ibsama? Kallattii faana ibsama jechuudha. Distaansii fi displacementiin yeroo kam kan isaan wal qixa ta'ani? Yeroo straight line'iiti jechuudha. Daandii straight line irra yoo ta'edha jechuudha. Exercise 2.1 yoo ilaallu, suppose you visiting on the chair and watching TV. Could this be an example of displacement or position? Egaa maal jedha? Yoo TV ilaalaa jirta ta'e, teessoo irra taa'uun TV ilaalaa jirta yoo ta'e, could this be an example of displacement or position? Kun fakkeenya displacementii yookiin positionii ta'uu danda'a jedha. Ta'uu ni danda'a jechuudha. Jettanii deebisuu dandeessu. Yes jettanii deebisuu dandeessu. Yes. Maaliif egaa distaansiin maal jenneerra dura? Distaansiin displacementiin maal qabu jenneerra? Frame of reference qabu jenneerra jechuudha. Kanaafuu frame of reference ni qaba jechuudha. Inni itti aanu immoo activity 2.2 yoo ilaallu, on a piece of a graph paper draw a scale map of your home and school area. Determine your displacement and estimate the distance you travel. Maal jedha? Graafii kaaftu jedha. Graafii kaastu paper irratti daandii mana barumsaa fi mana keessan gidduu jiru draw gootu jechuudha. Draw gootu. Akkasuma immoo maal kan isin gaafatu? Distaansii fi displacementii isin gaafata jechuudha. Manaa fi mana barumsaa keessan gidduu jiru. Mana keessa yoo ta'e kun immoo mana barumsaa yoo ta'e, asii egaa daandii akkasiirra deemtanii mana barumsaa geessan yoo ta'e daandii akkasiirra jechuudha. From home to school. From home to school. Manarraatii gara maaliitii? Gara mana barumsaa jechuudha. 500 meetira yoo ta'e kan isin deemtan jechuudha. Asii egaa distaansii isaa maal ta'a? Displacement isaa maal ta'a? Distaansii isaa maal ta'a? Distaansii isaa 500 ta'a.
Distaansiin isaa 500 meetira. Kana manaa kaatanii haga mana barumsaa geessanitti distaansiin isaa 500. Displacement isaa maal ta'a? Displacement isaa immoo maal ta'a? Daandiin kun daandii akkasii yoo ta'e maal ta'a? Straight line miti taana maal ta'a jechuudha? Displacement isaa 500 gadidha jechuudha. Maaliif daandii akkasii ta'uu qaba. Straight line dha ta'uu qaba. Maal ta'a? Bakka ka'umsaa fi bakka xumuraa jechuudha. Initial position fi final position ishii kana ta'a jechuudha. Maaltu? Displacementiin. Displacementiin isaa meeqaa gadi ta'uu qaba gaa? 500 gadi ta'uudha qaba. From school to home. From school to home inni jedhu kun immoo maanni mana barumsaarraa gara manaatti jechuudha. Mana barumsaarraa gara manaatti inni meeqadha? Distaansiin isaa meeqadha? Distaansiin isaa 500 ta'a. Displacementiin isaa 500 gadidha jechuudha. 500 gadidha. Kan walqixa ta'uu danda'u. Distaansiif displacementiin jechuudha. Kan walqixa ta'uu danda'u maal ta'edha? Daandichi maal ta'edha? Straight line yoo ta'edha jechuudha. Straight line yoo ta'edha. Asirratti immoo maanni daandii waliigala deemame isaa. Daandii waliigala deemame isaa. Kana jechuun manaa kaatanii mana barumsaa geessanii immoo gara manaatti deebitan. Yeroo kana asii kana gidduu kan deemame daandiin keessan daandii akkasiiti yoo ta'e, daandii asirratti akkuma argitan daandii jajallataa kana yoo ta'e jechuudha. 500 yoo ta'e manatti yeroo deebitan distaansiin keessan meeqa ta'a? 1000 meetira ta'a jechuudha. 1000 meetira ta'a. 1000 meetira. Displacementiin keessan maal ta'a? Displacementiin immoo 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a yeroo kana. Egaa fiigarii 2.1 kun maal jedha? The possible distance and the displacement of an object in a motion between 2 points. If the initial position from which an object moves to a second position in a particular frame of reference, then the displacement can be written as akkasiin barreessuu dandeenya jechuudha. Displacement akkasiin ibsuu dandeenya. Asirratti fakkeenyaaf asii kaanii as ga'uudhaaf akkuma argitan kana maal jenna? Initial positionidha. Kun immoo second position yookiin immoo final position jechuu ni dandeessu jechuudha. Second position. Kanaafuu egaa displacement kana yeroo ibsinu maal ta'a? Change of S equal to maal ta'a? Final position yookiin second position minus final position. Akkasiin ibsuu dandeenya jechuudha. Displacementii. Akkuma asirraa argitan. Asirratti isheen kun mallattoo isheen kun deltaadha. Qubee warra Giriikidha jechuudha. Kana jechuun egaa change of displacementii egaa yeroo ibsinu change of S equal to final position minus initial position akkasiin ibsuu dandeenya jechuudha. Displacementii akkasiin barreessuu dandeenya. In order to answer exercise 2.1, consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts in journey from O, which is treated as its reference point as shown in figure 2.2. Let A, B, and C represented. Asirratti figure 2.2 irraa ilaaluu dandeessu. Figure 2.2 position of an object on a straight line path. Asirratti bakka kana jechuudha. Oodha kun B'dha. Pointii B'dha. Pointii C'dha. B otoo hin taane pointii C'dha. Kun immoo pointii B'dha. Kun immoo pointii A'dha.
asirratti egaa waan ilaalu ni jira. The position of the object at a different instant. Akkuma argitan different position jira jechuudha asitti. On, seen, been, een jechuudha. For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 km. The magnitude of displacement also 60 km. Asirratti maanni oodhaa kaasee haga eega'utti distaansiin isaa meeqadha? 60 km. Displacement isaa innis akkasuma 60 km. 60 km. Maaliif dhagaa kan wal qixa ta'e distaansii fi displacement straight line waan ta'eef jechuudha kan inni wal qixa ta'e. During its motion from O to A and back to B, the distance covered 60 km plus 25 km equal to 85 km, while the magnitude of displacement 60 km minus 25 km equal to 35 km. Asirratti pointii O irraa ka'ee eegee sana booda gara B'tti deebi'e. Gara point B'tti deebi'e. Asirraa O'dhaa ka'ee eega'uudhaaf distaansii isaa meeqadha? Distaansii isaa 60 kiiloomeetiradha. Sana booda yeroo gara B'tti yeroo deemu immoo gara B'tti yeroo deemu A fi B gidduu kiiloomeetira meeqadha? 25dha. Kiiloomeetira. Kana gidduu yeroo ilaaltan 25 kiiloomeetiradha jechuudha. Kanaafuu distaansii isaa meeqa ta'a? 60 kiiloomeetira ida'uu meeqaati? 60 kiiloomeetira ida'uu 25 kiiloomeetiraa ta'a. Wal qixa meeqadha? 85 kiiloomeetira ta'a. Maal isaa? Distaansiin isaa jechuudha. Distaansiin isaa. Displacement isaa maal ta'a? Displacement isaa asii ka'ee as yeroo ga'u pointii A yeroo ga'u meeqadha? 60 kiiloomeetira. Gara maalitti? Gara eestiitti jechuudha. Sana booda immoo gara westiitti deebi'a. Gara westiitti yeroo deemu maanni ni hir'ata jechuudha. Gara point B kana bira yeroo ga'u maanni 25 kiiloomeetira miti kana gidduu kan jiru maal ta'a? Ni hir'ata jechuudha. Dura gara eestiitti deemaa ture amma immoo gara westiitti yeroo deemu maal ta'a? Ni hir'ata. Hir'isuu 25 kiiloomeetira. Maal ta'a? Wal qixa 35 kiiloomeetira. Distaansii fi displacement garaagarummaa isaa kanadha jechuudha. Hubachaa jirtu natti fakkaata waa'ee distaansii fi displacement gabaabumatti jechuudha. Akkuma argitan kun maal? Kun displacementidha. Kun immoo distaansiidha jechuudha. This the magnitude of displacement 35 km is not equal to the path of length 85 km. Maanni displacementii fi distaansiin wal qixa miti. Displacementiin meeqadha? 35 kiiloomeetiradha. Distaansiin immoo meeqadha? 85 kiiloomeetiradha. Akkuma asirratti waliin idaane jechuudha. Displacementiin meeqadha? 35. Distaansiin 85 kiiloomeetira. Further, you will notice that the magnitude of the displacement of a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered it is not 0. Maanni displacementiin 0 ta'uu danda'a, garuu distaansiin 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Point O irraa kaatanii point A ga'uudhaaf meeqadha? 60
kiiloomeetiradha. 60 kiiloomeetira erga deemtanii immoo point A irraa kaatanii gara point O'tti yeroo deebitan distaansiin keessan meeqa ta'a? Ida'uu 60 kiiloomeetiraa jettu. Walitti meeqa ta'a? 120 kiiloomeetiraa ta'a. Garuu displacementiiin keessan maal ta'a? Maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Displacementiiin keessan. Displacementiiin keessan maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. Maaliif change of S maal jenneerra? Change of S final position minus initial position. Final positioning keessan meeqadha? 60dha. 60 kiiloomeetira hir'isuu initialiin keessan meeqadha? Innis 60dha. 60 kiiloomeetira. Yeroo kana maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu displacementiin keessan 0dha. Distaansiinoo meeqadha? 120 jechuudha. If you consider the object to travel to back to O, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0. Akkuma isiniin jedha asirraa ka'ee gara point A gahee A irraa ka'ee immoo gara O'tti yeroo deemu point O'tti yeroo deemu displacementiin maal ta'a? 0 ta'a. Distaansiinoo maal ta'a? 120 ta'a jechuudha. However, the distance covered in this journey is OA plus AO equal to 60 kiiloomeetira. Ida'uu 60 kiiloomeetira 120 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu distaansiin keenya meeqadha? 120 kiiloomeetira. Displacementiin 0 jechuudha. This is two different physical quantity. Egaa maanni different physical quantity dha jechuudha. Distaansii fi displacementii. Distaansii maal? Scalaridha. Displacementiin immoo vectoridha jechuudha. Are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Egaa lamaan isaanii maal qabu jechuudha? Distaansiinis displacementiinis reference frame qabu jechuudha. Example 2.1 yoo ilaallu, a person walk 17 meter east jedha and then 13 meter west. Find the displacement. Asirraa ilaaluu dandeessu figure 2.3 kana jechuudha. A person walk 14 meter displacement. Asirraa maal jedha? Maanni gara maalitti deeme jedha? Gara eestiitti deeme jedha. 70 meetira gara eestiitti. Akkuma asirraa figure kanarraa ilaaltan 70 deeme. Erga 70 deeme immoo maal godhe? 30 baak godhe jechuudha. Duubatti deebi'e. Erga 70 deeme meetira 70 gara eestiitti erga deeme immoo erga deeme xumuree booda gara westiitti immoo 30 deeme. Displacementiin meeqa ta'a? 40 ta'a jechuudha. Maaliif displacementiin maanni 70 meetira hir'isuu meeqaati? 30 meetira. Meeqa ta'a? 40 meetira ta'a. 40 meetira ta'a. Change of S dhagaa kun. Kanaafuu change of S 40 meetira. Gara maalitti? Gara eestii moo gara westiitti? Gara maalitti ta'a? Gara eestiitti. Maaliif? Inni guddaan isa kamidha? Absolute value keessa galchitu jechuudha. Isaan kana lamaan. Absolute value keessa erga galchitanii isa guddaa kan ta'e isa kamidha? Isa kanadha. Inni kun kallattiin isaa eessadha ture? ST ture. Kanaafuu ST ta'a jechuudha inni kun.
Kanaaf solution isaa ilaaltan the displacement of a person walking 70 meter to the east and then turning around and walking back as west, a distance of 30 meter as shown in figure 2.3. Kanaafuu maal ta'a? Change of displacement equal to final position meeqadha jechuudha. 70dha. Hir'isuu meeqaati? 30 jettu jechuudha. Dhugumaani final position minus initial position. Final position meeqadha? 70dha. Initially immoo 30dha. Kanaafuu 70 meetira hir'isuu 30 meetira 40 meetira gara maalitti? Gara eestiitti. Egaa gara eestii westii kan jechuu dandeenyu maal gootu? Initially fi finally maal gootu? Absolute value keessa galchitu. Absolute value keessa galchitanii gatii guddaa kan qabu isa kamidha? Isa guddaa isa kanadha jechuudha. Gatiin isa value isa kanadha. Kanaafuu displacementiin direction isa kan isa guddaa kanaati jechuudha. Gara eestii. The displacement in only 14 meter since the person is now only 40 meter from the starting point, but the total distance travel is 100 meter. Total distance isaa maal ta'a? 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a. Displacementii yeroo ilaallu maal jechuudha? Bakka ka'umsaa isa asidha. Bakka ka'umsaa isaa asidha. Fi bakka xumuraa ilaalla jechuudha. Bakka ka'umsaa asidha. Bakka xumuraa asidha. Garuu displacementii yeroo ilaallu maanni asii ka'ee namni kun asii ka'ee jechuudha. Asii deemuudhaan asii amma fe'ee deemaa oolee asitti dhaabate. Asitti bakka kanatti dhaabate. Amma fe'ee deemaa oolee asitti dhaabate. Bakka ka'ee fi bakka itti xumure gidduu ilaallaa jechuudha. Kun maala? Displacementiidha jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Exercise 2.2 yoo ilaallu, can the magnitude of the displacement of an object from its original position ever exceed the total distance moved? Explain. Maanni displacementiin distaansii caaluu ni danda'a jedha. Caaluu hin danda'u. Displacementiin distaansii caaluu hin danda'u. Walqixa ta'uu danda'u malee displacementiin distaansii caaluu hin danda'u. Garuu distaansiin displacementii caaluu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan key conceptii ilaalu. Position is a measurement of a location with reference to an origin. Maal jedha? Positioniin maal nu safara? Locationii nu safara. Reference maal gochuudhaan? Originii gochuudhaan jechuudha. Distance is the actual path that is traveled by a moving body. Egaa wanti tokko yeroo move godhu, yeroo socho'u jechuudha. Actual path isaa sun, paathiin irra deeme sun jechuudha. Daandiin irra deeme sun maal jechuudha? Distaansiidha jechuudha. Distaansiidha. Asii kaatanii ammas fakkeenyaaf asii kaatanii akkasiin deemuudhaan akkasiin deemuudhaan asitti dhaabattan paazii isin irra deemtan kun maal jechuudha? Daandiin isin irra deemtan kun maal jechuudha? Distaansiidha jechuudha. Distaansiidha. Displacement is defined as it is change in position. Kana jechuun final position minus initial position. Displacement jechuudha. Maanni final position minus initial position. Kanadha jechuudha. Displacement gaafa jennu. Section summary yoo ilaallu, a description of motion depends on the reference frame from which it is described.
Egaa mooshinii describe gochuudhaaf ibsuudhaaf jechuudha. Maalirratti hundaa'a? Reference frame yookiin maal nu barbaachisa jechuudha? Reference frame nu barbaachisa jechuudha. Mooshinii describe gochuudhaaf ibsuudhaaf. Position is a location of an object compared to a reference frame point. Maanni positioning jechuudha. Position is the location of an object compared to a reference frame point jedha. Asirratti positioning jechuudha. Locationii objectii fi maal waliin compared godha? Reference frame waliin compared godha jechuudha. The distance an object move in the length of the path along which it moves. Distance maanni jechuudha. Fageenya objectiin tokko daandii tokkorra deemedha jechuudha. Displacement is the difference between the initial and the final position of an object. Maanni displacementiin jechuudha. Change of S equal to final position minus initial position. Kun maal? Displacementiidha jechuudha. Displacementii akkasiin barreessuu dandeessu. Itti aansuudhaan activity 2.3 ilaalla. Walk from one corner of your classroom to its opposite corner along its side. Measure the distance covered by you and magnitude of displacement. What difference would you notice between two in this case? Asirratti maal jedha? Kutaa keessa barattan keessatti egaa maal kutaa isin keessatti barattan roogarfeedha. Roogarfeedha jechuudha. Koornarii kanarraa kaatanii koornarii asii kaatanii gara kanaatti deemaa isiniin jedha. Erga deemtanii immoo duubatti deebitanii asitti yeroo deebitan maal isin gaafata? Distaansiin isaa meeqadha isiniin jedha. Egaa fakkeenyaaf asii 6 meetira yoo ta'e 6 meetira dheerinni isaa jechuudha. Kun 6 meetira yoo ta'e kan kilaasii keessanii jechuudha. Kan kutaa keessanii 6 meetira yoo ta'e distaansiin isaa meeqa ta'a? Kan isin deemtan kun dura asiin akkasiin deemtu kilaasii keessa jechuudha. Kilaasii keessa deemtu. Sana booda immoo erga koornarii kana xumurtanii bakka duraatti yeroo deebitan meeqa ta'a jechuudha. Distaansiin isin deemtan 6 meetira ida'uu 6 meetira meeqa ta'a? 12 meetira ta'a. Displacementiin isaa maal ta'a? Displacementiin isaa immoo 6 meetira hir'isuu 6 meetira wal qixa meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Maal isaa? Displacementiin isaa. Egaa maal jenneerra? Distaansiin is scalar quantityidha. Displacementiin immoo maal? Vector quantityidha. Itti aansuudhaan review questionii waliin ilaalla. Gaaffii tokkoffaan explain the difference between position and displacement. Garaagarummaa positionii fi displacementii gidduu jiru explain godhaa jedha. Egaa kana waliin ilaalaatee turre asirratti section summary irrattis concept irrattis waliin ilaalaa turre. Position maanni? Position is a measurement of a location with reference to an origin. Displacement is defined as it is change in position, final position minus initial position. Kana barreessuu dandeessu. Gaaffii lammaffaan give an example that clear shows the difference among distance travel, displacement and magnitude of displacement. Identify each quantity in your example. Egaa isaan kana fakkeenya kennuudhaan tokkoon isaa in ibsina jechuudha. Distaansii, displacementii, magnitude of displacement isaan kana ni ibsina jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ibsinu maanni? For example jedha. A student walking to her school which is 4 km north from her start point. Then she is moving 2 km south from her school. From this daily life activity example, the distance traveled
distance travel maal ta'a 4 kilometer plus 2 kilometer. Displacement immoo maal ta'a egaa yeroo kana? Displacement immoo maal ta'a? Displacement immoo 4 kilometer minus 2 kilometer maal ta'a? 2 kilometer north ta'a. Kanaafuu displacementiin maal ta'a? Displacementiin 2 kilometer ta'a jechuudha. And the magnitude of displacement is 2 kilometer. Magnitude displacement meeqadha? 2 kilometer. Kan distaansiin immoo meeqa ta'a jechuudha? Inni immoo 4 kilomeetiraa fi 2 kilomeetira. Meeqa ta'a? Walqixa meeqadha? 6 kilomeetira ta'a jechuudha. 6 kilomeetira. Kun maala? Distaansiidha jechuudha. Distaansii. Gaaffii sadaffaan a body travels a distance of 50 meter from A to B and then move a distance of 20 meter at right angle to AB. Calculate the total distance traveled and the displacement. Asirratti maal barbaanna jechuudha? Distaansii fi displacementii barbaanna jechuudha. Egaa kan nuu kenname maanni 15 meetira 20 meetira nuu kenname. Asirratti maal jedhaa? Qaamni tokko arraa baa deeme. Poointii arraa poointii baa deeme. Yeroo kana poointii arraa baanni deeme kun meeqadha? 15 meetiradha. 15 meetiradha. Meetira 20 immoo kan deeme maanni? Right angled isa kamiiti? AB'ti. Right angled AB'ti. Kana jechuun AB kanaaf maal ta'a jechuudha? Perpendicular ta'a jechuudha. Perpendicular yeroo ta'u egaa asitti maanni? Asitti maal ta'a jechuudha? Asitti perpendicular isaa taanaan asitti as poointii kana C jettu meeqa ta'a jechuudha? 20dha jechuudha asitti. 20 meetira. Egaa kanarraa jechuudha distaansii fi displacementii barbaannaa jechuudha. Distaansii fi displacementiidha kan nuti barbaannu. Egaa asitti ishiin kun displacementii taati jechuudha. Saayidii ishiin kun displacementii taati. Kanaafuu egaa akkamiin barbaanna egaa? Egaa akkuma dura jenne kan nuu kenname maani? Distaansii AB 15 meetira, distaansiin BC 20 meetiradha. Kan nuti barbaannu maani? Distaansii displacementii barbaanna jechuudha. Asirraa fiigarii 2.2 kana yoo ilaaltan akkuma argitan bifa kanaatiin keewwanneetii turre. AB'n 15 meetiradha. BC'n 20 meetiradha. Solution isaa yoo ilaallu distance is the total length of the path taken is going to from the initial position to the final position. Maani? Distance yeroo barbaannu egaa maani? Initial position isa kana walitti daana jechuudha. 15 meetira ida'uu 20 meetira ta'a. Kun maala? Yeroo distaansii barbaannudha. Displacementii yeroo barbaannu immoo maani? Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Kun ishii kana yeroo barbaannu jechuudha. Pythagoras theorem fayyadamuudhaan. But displacement the shortest path between the initial and the final position. As shown in the figure 2.2, distance is the sum of the magnitude of two perpendicular vector and the displacement is the magnitude of the two components. Asirratti maani? Displacementiin jechuudha. Daandii isa gabaabaadha jechuudha. Daandii isa gabaabaa. Egaa asirraa kaatanii asirraa ka'ee jechuudha kuni asirraa ka'ee gara B deeme, B irraa ka'ee gara C deeme. Asirra daandiin fagoon isa kanadha jechuudha. Inni fagoon kun maala? Distaansiidha. Inni gabaabaan kun immoo displacementiidha jechuudha. Egaa asirratti displacementii yeroo barbaannu maal fayyadamna isiniin jedheera? Pythagoras theorem fayyadamna. Pythagoras theorem yeroo jennu egaa S maal ta'a? Kana jechuun ishii kana barbaaduuf
change of s equal to under radical maal ta'a? SAB square plus SBC square. Kun egaa yeroo maal barbaaddanidha? Yeroo displacement barbaaddanidha jechuudha. AB meeqadha? SAB 15 square meeqadha? 200 fi meeqa? 225. 20 square immoo BC jechuudha. Inni immoo meeqadha? 400. Isaan kana lamaan walitti daatanii yeroo raadikaal jalaa baaftan meeqaan ba'a? 25 meetiraan ba'a jechuudha. Kanaafuu displacement meeqadha? 25 meetiradha. Egaa asirratti 35 kun maa inni? Distaansiidha inni kun. Maaliif 15 meetira ta'u 20 meetira. Kana walumatti daana jechuudha. Kun distaansiidha. Displacement yeroo ta'u immoo maanni Pythagoras theorem fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu jechuudha. Direction isaa immoo yeroo barbaannu maal goona? Theta equal to tan inverse 20 irra 15. Kana yeroo scientific calculator fayyadamtan angilii isin argattan yookiin angiliin isaa meeqadha? Digirii 53.1 digirii safara jechuudha. Kana jechuun immoo maanni? Therefore the magnitude of displacement and the direction is maanni? Magnitude displacement meeqadha? 25 dha jechuudha. Magnitude isaa. Direction isaa immoo maanni? North of ST ta'a jechuudha. North of ST. Kana jechuun asirratti jechuudha. Angiliishiin kun jechuudha. Angiliishiin kun horizontaalii kanarraan digirii meeqa safarti jechuudha? Digirii 53.1 digirii safarti jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti